Kiristoosiin gantee warra isaa mormanitti dhaqxee harka laatte. Ani warra Yesuusiin mormanitti harka laanne yookaan immoo Yesuus irraallee gargar hin baane hin ganne. Baruu jechuuf galuun tokko miti. Kan gane warra namummaa isaarraa fuudhanii waaqummaa isaatti laxxafan taampellaa namni hin qabne tokko irra warra kaa'antu gane malee ana isaa dhaqee bareetu gane miti. Kanaaf maalan arga beektaa? Utuu otoo wambarii bososaarraa teessoo bososaarraa wambarii caccabaarraa otoo ati kaatee wambarii fayyaa irratti otoo ati dhaqxee geddaramtuun si argi. Rakkoon qabu garuu waanuma sirrii garaa koorraa si taasisaan jira. Jaalalli Kiristoos jaalala hundumaarra hin caalu waan hundumaarra. Garaarraa natti naasee mataa keerraa natti taasise ishee wanti garaa kee dhufu hundumti isaa baala keedha waan ta'eef waan sammuu keetti namana waan garaa keessaarra. Lakki waan hunda miti wanti garaarraa dhufu wanti badaan. Wanti garaa keessaa waan babbaalagee baay'eetu jira waan ta'eef. Rakkoon qabu jecha akkaataa nuti jecha fayyadamnudha malee garaarraa jechuun yaadumarraa bu'uurumarraa waan sirriirraa namatti taasa'u jechuudha. Qalbiirraa naan jedhame irra deebi'i qalbiirraa naan jedhi garaa kanan jaalladhu garaan kun waan baay'ee baattee jirti diinni konni guddaan garaa kooti waan ta'eef garaallee baay'een jibbaanii maallaqa hedduun harkatti fixxee midhaan hedduun harkatti fixxee garaanii. Jireenya namummaa kee kana kan gargaaree jiraachisaa garuu garaa kee akka ta'e beekta. Lakkeen garaan diina kooti malee fira koo miti. Diina kee miti garaacha keedhaa kan waan hundumaa soorate qaama kee foonii kana. Sammuu kee biddeensi gaafata moo garaa kee biddeensi gaafatasi? Sammuu keetu beeka akka garaan kee biddeensi gaafatu iyyuu. Maaloo waaqonaa gashaa mi bannaataachu? Waaqonaa gashaa sammuuni uumama rabbi jaallate keessaati uumama qalbiin namaatti jaallatu keessaati isa tokkodha. Maaloo waaqonaa gashaa turis. Ani jireenya koo keessaa qaama foonii kee kuni. Modeetara narraa kaasanii jiran ana. Maali hin qabdiin Dookter Jamilaan hin qabdiin koo isin hin kennu. Okay. Waaqollee baay'een jaalladha. Akkuma riichooti yaada qajeelaa qaba. Kanaaf akka inni galu barbaade. Yeroo baay'ee mataan kee kuni yeroo miiccachuu barbaaddu bichaa miiccatta. Yeroo murachuu barbaaddu bichaa ji'atti takka muratta. Yoo si dhukkube immoo yoo ati of qusachuu dadhabdee cinqatii gaafa cannaqamtu duwwaa parastaamoolii naaf siin jedha malee sin rakkisu. Garaan kee garuu ganama nyaata, guyyaa nyaata, bishaan isa nafu, biddeen isa nafu, muuziin isa nafu, waan hundi lafarraa nyaatamu isa nafu. Nyaanni immoo akkan naqu kalaasiiniiti ol deematu hin taane gara gadaatti garaatti gadi deema. Kan akka garaa baalageen hin jirtu. Harka dhoowwattee ofii baatti, mataa dhoowwattee ofii baatti, ofii nyaatti. Kanaaf sin eebbisaami harka kee as qabi. Waaqayyo dabarsee garaa keetti sin kenni. Ameen. Lakki foon namummaa kee kun hundisaayyuu garaacha keedha kan soorraddisu. Waa'ee garaachaa naasofne waa'ee garaa naasa'e. Yaada keedha garuu rakkoon qabu. Garaachaaf garaan tokko. Jedhaa garuu gooftaa Yesuus akka deebisee jaalala isaa sitti mul'isu abdiin qaba. Ani baay'een jaalladha. Dhugaadha baay'een jaalladha. Iyesuus wadda halloo. Sin jaalladha yaa Yesuus. Maaliif an jibba maallatti barreessi? Ati yaada keetti ammayyuu gooftaa Yesuus irra hin baane afaan keetu dubbannaa kee adda bahe malee. Reebee miti. Narraa liqeeffatee nan dhoowwanne waan natti balleessee hin qabu. Amala gaarii qaba, garraamiidha, namatti hin bu'u, nama narrabsu. Amala ani qabu immoo qabaadhaa kiristaanotatti immoo dubbataa ture. Gaarummaa naamusa nama barsiisa. Nama akkasii maaliifan jibba? Ani immoo maalan isa godheen immoo na jibba. Anis nan jaalladha, innis na jaallata. Sababii namni sitti balleesseef ilaalee kanatti Kiristoosiin gante. Kiristoosiin hin ganne nan bareebboleessoo. Musliima keessatti Kiristoos maal akka ta'e beeku amantaa musliimaa keenya hubachiisa mee warri kaan. Ni bareechanii beeku. Nattaa himani waa'ee Kiristoos. Anu sittan hima. Maal fakkeenyaaf Kiristoos amantaa musliimaa keessatti yookiin quraana keessatti. Yesuus kan jedhamu hin beeknu Yesuus kan jedhamu beekna abbaate. Maal kan jedhamu hin beeknu jettee? Kiristoos kan jedhamu hin beeknu Yesuus kan jedhamu beekna. Quraana keessa nabii isa jedhama. Kiristoos kan jedhu quraana keessa hin jiru? Obboleessoo amman dhaqe keessatti Yesuus kan jedhamu hin beeka. Waa'ee Yesuus immoo Islaamni bareechee beeka. Masii jechuun maal jechuudha? Afaan Arabaatiin quraana keessatti masii kan jedhu hin jiru?
Dooktar Ganaan bira Jamil gaa Yesuus jechuun maal akka inni ta'e sitti hima kana ustaaza siin fiduan sheekiillee siin fiduan. Yesuus garraamii nama amala qabeessa tokko ergamaa rabbii nama rabbi biraa ergamee dhufe lammaffaa nama akka koof akka kee nama garraamii nama naamusa qabeessa nama yoo namni itti darbillee nama dhiisee baqatu nama hin miine nama namaaf waan gaarii yaadu nama obsa qabu nama amala buleessa hawaasaa wajjin nama nagaatti jiraatudha Yesuus. Nama Kiristoos hin baqanne garuu. Siigalee Kiristoos hin baqannetti adeemna koottaa jedhe malee gaafa isaan isa ajjeesuu dhufaniyyuu hin baqanne. hin baqate gaafan siin jedhu sodaataadha siin jechaa hin jiruudha ammas sodaataadhatu siin hin jenne utuu miidhamuu dhiisuu beekaadha. Siigaleeramni Tole maalumaafuu Daani'el keessa maal jedha beektaa? Daani'el boqonnaa 12 keessa gara gadiirra dubbifadhu mee? Inni maalodha barta. Daani'el? Eenyudha Daani'el? Gara gadii jechuun maal jechuudha? Daani'el gara gadii jechuun maal jechuudha? Raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa gara gadiirra jiru dubbifadhu gara lakkoofsa 12 keessa jira. Waaqo konnekshinii buusee naa deebisaa. Daani'el maalodha inni? Raajii dhagaa Daani'el. Daani'el. Daani'el inni eenyu barreesse baako? Macaafa Daani'el moo? Abbaan fedhe haa barreessu Daani'el. Raajiidha. Eegsisa arga beekteeti kanallee itti muu qabda ta'e. Daani'elin eenyutu barreesse? Waan siin jechaa waan tiyooloojii barsiisaan jira sun taane. Akki Daani'elin eenyu barreesseen sin jedhe eessaa fidee barreesse barreeffame dubbichi. Tiyooloojii miti addisu tiyooloojii raas deebi. Teoloojii miti kanan si gaafachaa jiru Daani'elin eenyu barreesse fideen sin jedhe. Daani'el yoo barreesseef dubbaddu rakkoon qabu sin nagaa eenyudha jettati. Anuun beeku siin hin gaafataa jira eenyutu Maal barreesse? tiyooloojii digirii lamaan qabanaan hin jenneeti qalleessamoo deengad. Rakkoon qabaatiin ammayyuu barachaa hin jira so. Soo kanaafiyyuu. Kanaafiyyuu kottu seeni waaqoo koo kottu seeni waaqoodhaaf bakka qabaabannaati haa dhufu. Nama bishaattu namaati gurbatti. Daani'elin barreesse Jiises. Daawit naan jedhe. Daawit. Roomaan neemii konan jijjiiran mana isin rakkisu. Jijjiiri bakka maqaa kee duwwaalleetu hin taane dhugaa jijji dubbachuudhaa fi keessumaa baaseensitti amantii kee geddaradhu. Amantiin annabe malee amantii Yesuus Kiristoos naaf caalu yookiin immoo waaqni biraas moo jira ta'ee nan amana. Ani isa caalu nabe. Waaqo naa gashaa bannaataa jechuudha. Obboleessu Kiristoos hin caalu eenyudha kan waaqayyoon caalu. eenyutu barreesse? Tiyooloojii irraa isaan jiru. Tiyooloojii haasa'uun nama dogoggorsuudhaan lubbuu haaraadhaan kan addana jala jiru. Carraa lama duwwaasii kennaa carraa lama si'aafa. Inshi Daani'eelii fi barreeffamni barreeffame ergaan barreeffame eenyu barreeffame? Raajiin Daani'el waan hedduu qabatan fakkeenyaaf hanganaa ta'ullee waan hedduu waan qabatu qaba. Eenyuuf barreeffame hin jedhe? Jechuun na buusuuf fedha qabdaati. Lakki maaliif buuta maal? Hundee? Carraa lama siin kennettee iyyuudhaan sooti nan buusin fi goguu barbaade. Alfiin buusu mana koo dhufte iyyuu dhugaa rabbiin mana koo dhaabuu gadi ba'e siin jedhu taati akka hojjette. Garuu eenyu barreeffamedha malee. Eenyuuf barreeffame? Amma waa'ee tiyooloojii naasa'an isoon tiyooloojii maastersiisaa qabate iyyuu. Waaqa sadaniitiin maal ta'e mucaan eenyuuf barreeffameen siin jedhe malee tiyooloojii naasee amman. Tiyooloojiidhaan waan na taasaa jirtu. Eenyuuf barreeffame macaafni Daani'el obboleessa koo. Taatam akka yaada keetti Israa'elootaaf barraa'inaan jechuuf deemta. Fakkiin akkasiin hin jenne wanta hin beekne akkamittiin isaanii barreeffame siin jedhan waaqa hubannaati ookee galeera. Eenyuuf barreeffame adaraa jabanaa kana adaraa buna kana adanaa shirii kanaa si kadhadheera natti. Jiisesii lammii jiisesii kana waliin gashinan arraba dheerata mucaa waan ta'eef. Ani moo? Attas gabbu. Ayi simiti lakki mucaa tokko mucaa amman buuseera. Otuma si wajjin haasa'u si arrabsaan ta'e. Ayooni. Anoo nama na rabsee beeku naaf hidda dheeni yoon nama rabseera ta'eef. Akka waaqoofaa, akka dassee duulaafaa, akka intala ishee ammaafaa nama seeraan haasa'uun barbaadan. Malee nama gaaffii gaafatamuuf deebii dhabee maaloo haadha kennamaan jedhu hin barbaadu.
garuu maalumaaf wani waan an sitti himu asirratti jechuudha. Daandeeliin nu barreesseen siin jedhe ennaan hin beeku teoloojii. Anamma waa'ee teoloojii naasa'u sooman teoloojii ga'umsa isaa baay'ee baradheera ta'e toon kitaaba sana fixeera ta'e iyyuu teoloojii asirratti haasa'uun dhaloota dogoggorsuudha. Mirkaneessuufan akkas jedhe galatoomaa ulfaadhaa xiqqoo isii bakka hajaa wahiitiifiin ariifadhaan dawwaluu jiranii maca salaama. Thank you. Okay. Namoota galuu barbaadan gashaanii eenyudhaan Nagaan siniif haa ta'u akkam jirtu. akkam nagaadhaa buleessoo. Galata waaqayyoo jira akkam sin. Nagaadhaa maalota meeleti. Jira gurbaan maaf ariifate ana gurbaa faanaa sa'uuf hin ture nama ariifate deeme. Maal haasa'uu barbaaddee turte? Jechuun waanuma tokko tokko irratti marii goona deeni. Fakkeenyaaf Lakkisa isa faana barbaade malee wanta inni danda'u hunda isaan danda'an gaafadhu rakkoon qabu. Wanta inni danda'u hunda nan danda'a yaadda inni sii deebisna. Maammed Faas immoo ustaazonni sheekonni as keessa jiru waan ta'eef sii deebisna hin cannaqamiin. haa ta'u yeroo biraatti deemnee wayya galatoomee addisu. Nagaa lamni ati garuu Nagaa koodha rabbitti haa tolu. eessa jiraattaa ante? Koppiliinkii isheen goota. Ani moo? Ani lafumarra hin jiraadha. Waaw dhugaadha. Utuu ati lafarraa kaatee lafa siin madaalle kaatee lafa siin taane kaatee lafa sii ta'u utuu ati dhaabattu immoo si argee. Ati garuu akkamittiin jaalala Kiristoos irraa adda baate mee kana natti himi? Ayyoomiyyuu jaalala Kiristoos irraa adda ba'uu hin danda'u. Maaliif daree kanatti Kiristoosiin gantee warra isa mormanitti dhaqxee harka laatte? Ani warra Yesuusiin mormanittis harka laanne yookaan immoo Yesuus irraallee gargar hin baane hin ganne. Baruu jechuuf gadi tokko miti. Kan ganee